guyyaan jimaataa kun waan yaadachiisa. Guyyaa gaafa wareegama abbaa kiyyaati. Abbaan kiyyaa gaara gadiititti du'e akka seenaa naa ibsanii qabadhetti guyyaa kaleessaa seeraan addaan baasanii eegatii ol baatee rabbi si mul'ise du'a abbaa keetiillee sitti naan jedhanii namni wayii kalee natti hime. Guyyaa jimaataa lola guddatu ammootiin hin deeme gaara gadiititti. Gaafa guyyaa jimaataa ammootiin hin du'e abbee naan jedhe. Amaa waaqoo waliin du'ee naan jedhe. Hoggansi lolaa isaanii Hasan Juureen hogganamaa jedhe. Walaloo barreessanii fi Hasan Juureen karaa Hasan Juureen deeme. Istimaarri hin deemu amaarri hin deemu jechuu bara. Abboo Hasan Juuree jannata haaseenuu nama jedhame sanii jedhan hoggansa isaanii ture jedhe. Hasan Juureen kunillee eega isaaniiti turee Abdulkariim Loobee waliin eeganaa ajjeefaman jarri illeen ajjeefamte guyyaa sanii ajjeefamne garuu Abdulkariim Loobeetii fi Hasan Juuree eeganaa ajjeefamte sawweena keessatti. Namni guyyaa san abbee waliin ajjeefame amaa waaqoo jedhamaa naan jedhan dhalootaan ganda tulluuti. Jaajaa hariiroo bakka jedhamtu warra achitti dhalataniidha jedhan jaaltukee waliin abbaan kiyya tukeedha. Bunayyaa Baaleetii fi amaa waaqoo dhalattoota ganda tulluu jaajaa hariiroo warra achitti dhalatanii jaaltukee waliin lolanii amaa waaqoo jaaltukee waliin ammootinii wareegamee guyyaa jimaataadha naan jedhe. Kanaaf wanni ammootiin waan kana isinii kaaseef waan sababaa abbaa kiyyaa qabsoo abbaa kiyyaatiif rabbi na nyaachisaa jiraana. Kadiir Zuugaa nama jedhamutu jira ardhalleenyi jira. Ganda jaajaa jiraatanii nama santu odeesse. Kadiir Zuugaa ganda jaajaa jira ardhalleen jira. Nama qabsoo mootiin jaaltukee abbaa kiyya waliin ture. Guyyaa kaleessaa naa odeessanii eega rabbi si mul'ise nuti duraan sin beeynu ture gurbaan kun katukee